Milkaa'uuf dharraa qabaadhu. Namni kufaatii faarsu kufaatii jalaan miliqu. Akka nuuf milkaa'u waan hawwinuu fi jireenya keenya keessatti waan nuuf ta'u gidduu walitti dhufeenyi jabaan ni jira. Wanti tokko akkasiin milkaa'u yoo barbaadde wanti sun siif milkaa'uu kan danda'u ta'uusaa nama amantu ta'uu qabda. Naaf milkaa'uu ni danda'a jedhee nama amanuuf waa milkaa'a. Hin argadhu nan dhaba jettee nama yaaddu yoo taate utuu hin dhabin iyyuu dhabdee jirta. Kanaaf hin ifaajin. Garuu immoo nammoo jettee yaaddee jirta taanaan daandii injifannoo qabattee jirta. Jireenyi kee waanuma sammuun kee yaadu fakkaata. Waan tokko yaaddee yoo akka tasaa siif milkaa'uu dhabe irra deddeebitee waa'ee waan milkaa'uu dhabe sanaan hin cinqamin. Akkati yaaddetti wanti siif taate xinnoon tokko yoo jiraatte waa'ee ishee yaaditi sammuu kee abdiidhaan guuti. Wanti har'a siif milkaa'uu dide fuulduratti guyyaa tokko siif qajeeluu akka danda'u amani. Jireenya keessa kee wanti hiree yookaan chaansii jedhamu hin jiru. Mammaaksa waan facaasan haamuu jedhu ni beekta miti? Eeyyee, macaafni qulqulluunis akkasuma jedha. Waan facaaste haammatta. Carraa yookaan hiree wanti jedhamu hin jiru. Yoo jabaattee hojjette carraa guddaa qabda. Kana achi teessee carraan hin argamu. Namoonni sossooreeyyiin magaalaa gurguddoo fi magaalaalee xixinnoo keessatti argitu cufti isaanii waan xinnoo irraa kaanii gara bantiitti kan ol ba'anidha. Yaada qalbii isaaniitu sadarkaa kanaan isaan ga'e. Ni beektaa? Abalufaa dur kophee haxaa'u hanqaaquu mataatti baatanii ganda keessa deemaa gurguraa turan yeroo jedhan dhageessee jirtaa? Akkamitti liistirummaa irraa ka'anii gamoo gurguddoolii fi waarshaalee ijaaruu danda'an jettee yaaddee beektaa? Naaf milkaa'a jettee sammuu keetti yaaddee yoo kaate humna jabaa argatta. Yaadi sammuu keetii kun gocha kee qajeelcha. Daandii sitti agarsiisa. Hireen kees kallattiin ishee ni jijjiirama. Hubadhu. Waan jireenya keessatti argachuuf yaadde argachuun keen oolu. Abdiin nama ishee abdatu bira jirti. Jabaadhu.